Mootichi Yihuudaa karaa koo darbeera. Sagalee gammachuu subscribe taasisuu hin dagatina. Seenessuu gabaabaa. Mootichi Yihuudaa karaa koo darbeera. Waggoota 12 dhiiga ishee kan roobsite, boqonnaa kan dhabde, dhiiga ishee dhangalaasaa kan jiraatte dubartiin miidhamtu tokko turte. Dubartiin kun akkuma nama kamiyyuu nama guutuu taatee uumamte, maatii qabdi. Haa ta'uutii garuu addunyaan fuula ishee irraa naannessite sababa dhiigni ishee barootaaf osoo addaan hin citiin ishee keessaa dhangala'uuf foolii qaama isheetiif dhibee hammaataa yeroon ishee badhaasteen maatii, firaa fi aantee ishee dhabde qofaatti hafteetti. Addunyaan duras hanga fayyaa qabdutti, hanga of harkaa qabdutti, hanga baatee galuu dandeessutti malee gaafa guyyaan sitti dukkanaa'e, bara barrii garaa sitti jabaatte, bara fala dhabdee bitaa sitti galu, fayyaan kee jeeqamee bara dadhabaa taate qofaa baastee si gatti, uumamuu kee dagattee madaa kee waraanaa ittiyyuu si madeessiti jedha. Wayyoo addunyaa, wayyoo yaa namaa jechaa qofaa ishee gongonti nama dheebotte yeroo hundumaa laphee ishee madaa'e. Baatee galuun karaa namoonni baay'atan irraa deemtee galuun yaaddoo cimaa itti ta'e osoo dukkanaa'ee hin bari'u ta'ee maal qabaa jetti yaada ishee. Namni ishee argu Waaqayyo si haa maaru, Waaqayyo si haa fayyisu, barroo dhiifamaa ija araara isaan si haa daawwatu jedhee ishee jajjabeessuu irra waan akka isheen fedhii isheen bitatte, fedhii isheen isaan irraa adda baatee dhiiga ishee dhangalaastutti ishee ajeeffachaa dubartittii ajooftuu dhukkubsattuu kana jechuun laphee ishee gaddaan cabe jechaan waraananii madeessuuf waan isheetti ariifataniif maaloo eenyutu fedhii isaan fayyaa qabeessa ta'e, eenyutu fedhii isaan dhukkubsataa ta'e jechaa gaaffii of gaafatti. Dhi'ee bari'u yeroo hundumaa guyyaan ani akka namaa ta'u, akka namaa bahee galu, guyyaan lapheen koo madaa'e itti wal'aanamu, guyyaan ani akkuma hiriyyoota koo guutuu ta'u, guyyaan ani jajabaadhee namoota fuuldura adeemee dhufu, adeemee galu ni dhufaa laata jetti. Gaaffiin kun gaaffii hunduma keenyaa hin ta'uu laata? Dubartiin kunis akkana jechaa imimmaan ishee galgalaaf ganama cobsiti. Baay'achuu boo'icha ishee irraan kan ka'e ijji ishee jaamuudhaaf adeema. Har'a mana ishee, godoo ishee, xuraa'ina ishee, qofummaa ishee, foolii qaama ishee waliin ishee dandeesse waggootaaf akka namaa fuula ishee osoo irraa hin galagalchin ishee baattee ishee dandeesse ajaa'ibsiifachaa waa murteessite. Mana ofiitu nama danda'a jedhamti akkas jechuun murteeffatte. Bara kana hundaa dhiiga koo roobsaa qofaa koo hafeera. Kanaaf waan an qabu hundumaa gurgure biyya ogeessi jira ni argama jedhame hundumaa deemee fayyuun qaba jechuun murteeffatte. Biyya lafaa guutus bakka ogeessi ni argama jedhame hundumaa hanga waan qabdu hundaa gurgurtee of harkaa fixxutti naannofte. Arraba jalaa bahuuf, caba laphee ishee irraa fayyuuf, qofummaa ishee dagachuuf hedduu dhamaate. Ija namoota ishee tuffatanii keessaa baatee akkuma isaanii guutuu ta'uuf, akkuma isaanii baatee galuuf waan qabdu gurgurtee biyya ogeessi jira jedhame hundumaa beeloftee dheebottee naannofte. Arrabaan waan gubatteef waan madoofteef ni dhamaate. Kana hundaa booda garuu ogeessi dhibee isheef daawwaa ta'ee dhiiga ishee dhangala'u irraa kute xuraa'ina ishee hambisee gara toora namootaatti ishee deebisu daawwaa dhabuun ishee hedduu akka of jibbitu ishee taasisa. Guyyaan itti dhamaanee dadhabne lafa barbaanne sanarra gahuu dadhabne of jibbine guyyaa dhaloota keenyaa itti abaarre hin jiru laata? Qabeenya kootti hin hafne eessa dhaqu maal naaf wayyaa hanga yoomiittan arrabaan waraanamaa, hanga yoomiittan bahee galuu kootti leeyya'a, hanga yoomiittis ija namaa ilaalcha ofiitti ilaallachaa ofitti qaana'aa jiraadha qorichi koo eessa? Yoon eessa dhaqeen fayyaa? Yoon eessa dhaqeen fayyuu danda'a? Daawwaan dhibee kootiif ta'u eessatti argama jettee dhalachuu ishee abaaraa yaada kuusti. Imimmaan cobsiti akkuma yeroo hundaa sana. Osoo akkanaan gadditu sagalee tokko dhageesse.
mootichi Yihudaa ilmi Daawit inni jaamaa saaqe inni du'aa kaase dhufeera as keessa darbeera sagaleen jedhu gurra ishee keessa yoo bu'u ol kaatee teesse gammachuu keessa baatee ammuma waan fayyite fakkaatti isa ishee argeef. Mana ishee dandeessuu ishee xuraaftuudha jettee quba osoo itti hin qabin barootaaf nuffii malee ishee keessummeessite keessaa baatee yoo qajeelte safuudha silaa akka wal cabsuuf wal kuffisuuf madaa walii bal'isuuf akka ariifannu san daandii fayyinaa walitti agarsiisuuf ariifannaa hin qabnu mitiire. Yoo isheen baatee qajeeltu ishee ajeeffachaa eessatti kaate har'ammoo dubartii ajooftuun kun jechaa waan akka badhaasa qopheessanii isheef iyyaa huursaa jiranitti itti huursu arrabaan. Isheen garuu har'a ija jabaattetti fayyuu ishee amantee waan baate fakkaatti. Mootichi Yihudaa karaa koo darbeera inni jaamaa saaqu inni du'aa kaasu inni hundumtuu isaaf danda'amu karaa koo darbeera dhaqiitan boqodha. Qorichi koo gatii malee na fayyisuu isadha jechaa gurra isaan dhowwatte. Gara duuba ishee osoo hin ilaalin fuuldura isheetti fiigdi. Fayyisaa barbaacha ni fiigdi. Daawwaa ishee argachuuf ni fiigdi. Gara isa ishee boqochiisutti ni fiigdi. Isan barbaada, isan hordofa, daawwaan koo inni na furu isa qofaadha jechaa ni fiigdi. Har'a saalfii hin qabu. Amantiidhaan qaanii ishee lagatteetti. Namoonni yoo ishee baqatan dubartittii xurooftuu kan yoo jedhan isa barbaacha manaa baate waan beektuuf daawwaan ishee amma tola argattu kun akka ishee hin qaanessine bilisa akka ishee baasu waan laphee guutuun amanteef isaaniif duubatti galagaltee gurra ishee hin kennineef. Booda ofii ilaaluun bakka maleetti dhagaa soogiddaa akka nama taasisu haadha manaa Looxirraa waan baratti fakkaatti. Isa barbaacha baane sana isa bilisa nu baasu sana beeknaa laataati. Yeroo kanas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gabaa shaniin marfame namoota dhibaman fayyisaa isaan barsiisaa adeemaa waan tureef karaa itti siiqxudha. Kun isa argachuu nan daangessu waan jettu fakkaatti hedduu dhiphatte. Amantaan ishee baay'achuu qormaataan cufamuu daandii mijachuu dhiisuu haalaan kan daanga'u boodatti kan ishee deebisuu hin turreeti. Baay'ina hoomaa kana keessa dhiibbattee seente asiif achi darbatama lafarra foqoqa dhaabbachuu hanga dadhabdutti lapheen ishee mooticha waan barbaaduuf daawwaa ishee kan ta'e Kiristoosiin argachuuf waan ariifattuuf lapheen ishee jaalala mootichaan waan guutameef dhiibbaa fi daddarbaa namootaa leeyyuu addunyaaf bakka osoo hin kenneen fo'oqxee baay'ina hoomaa kana keessa harka ishee hiixattee fiixee wayyaa isaa uffata mootichaa Yihudaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amantiidhaan isa barbaacha baate san amantiidhaan yoo qabattu yeroo kan miirri nagaa miirri gammachuu miirri boqonnaa keessa ishee buute. Miila namoota hoomaa sana jala teesse sagalee dhageessistee dhagahamuu baatus fuulli ishee ifaan guutame gammachuu keessa baate iyyitee waan ilchite ni dhaga'ama. Dhiigni ishee xureessee qofaatti ishee hambise qabeenya ishee harkaa fixee leeyyoo isheetti uwwise ogeessonni addunyaa kan ishee fiikuu dadhaban fiixee uffata wayyaa isaa qabachuun qaxii yoo irraa dhaabbatu mooticha Yihudaa barbaacha baateef jecha dhabde. Edaa inni ani barbaacha ba'e isa gatii malee nama qulqulleessudha nan carroome isa barbaaduu kootti jecha harka ishee afaan ishee keessee ajaa'ibsiifannaa waa'ee isaa yaadde. Qoricha koo fayyisaa koo ogeessa koo boqonnaa lubbuu koo naaf kenneen argadhe jettee lafuma sana teesse. Kana booda raajii isheef ta'e kan arge hin turre fayyisuunsaa yaada namaan ol waan ta'eef yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaabbatee uffata koo eenyutu tuqee jechuun gaaffii gaafate. Bartoonni isaa garuu raajii ta'e hin argineeti namoota gabaa shan ta'an waliin wal dhiibaa osoo deemnu akkamitti eenyutu na tuqe jetta yaa gooftaa jedhani. Inni garuu humni fayyisuu na keessaa baheera namni uffata koo tuqee dhiphina isaarraa boqotee jira jedhe. Yeroo kana Yoosqinaanis ol jettee waan isheef ta'e itti himte. Har'a ija guuttee namoota gidduu dhaabbattee dubbatte. Saalfii malee homaa ishee ajeeffachaa ture gidduu dhugaa bahumsaaf dhaabbatte. Isa ishee fure galateeffachuuf dhaabbatte. Waaqayyos yaa mucaa koo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan deemi nagaadhaan gali jedhe.
Isheenis sagalee guddaadhaan dhageessistee isa galateeffachaa fira koo aantee koo dhugaa abbaa fi haadha caalu xuraa'ummaa koo waliin isa na jaallatu tokkichi bakka hundaa naaf bu'e naaf owwaatu gatii malee daawwaa kan naaf ta'e mootichi Yihudaa Iyesuus Kiristoos Iyesuus gooftaadha jechaa galateeffachaa galte. Nuti amantiidhaan mooticha barbaacha baanee beeknaa laata? Gatii malee isa nu fayyisu yeroo meeqa barbaanne laata? Egaa dukkannis bari'ee kan dhibames fayyee kan kufes ka'e kan cabes wal'aaname kan badis gale kan gaddis gammade guyyaan itti galataaf dhaabbatu ni dhufaati. Guyyaan itti ija jabinaan yaa'ii gidduu amantaa guutuun taa'ee dhaabbatu ni dhufaati. Kan mooticha Yihudaa amantiidhaan barbaadu hundumtu boqonnaa foonii qofa osoo hin taane boqonnaa lubbuu ni argata. Daawwaa dhibee isaa ni argata. Kanaafuu lammii koo guyyaa darbuuf jecha hin darbine waliin waraana daandii fayyinaa waliif haasa'aa walaa agarsiifama. Mootichi Yihudaa karaa koo darbee sagalee gammachuu maddii macaafa qulqulluun sagalee gammachuu sabiskiraayib taasisuun nu hordofuu hin dagatinaa.